kutaa Oromiyaa keessaa bakka feete dhaladhu yoo ati viidiyoo maayikii ani lakkoofsa kiyya sii kaaya viidiyoo isii jechuun yoo ati viidiyoo tokkocha natti ergite social media kanarratti osoo hin baafne jechuun birrii Itoophiyaa birrii 50 Itoophiyaa akkaawuntii keetirra sii galchee risiitii ummata Oromootiif maxxansa. Kootu situ dhiira dhugama ati jaba. Maayikii viidiyoo isiin qaba. Viidiyoo isiittu jirettee Facebook irra dhaytee Google keessa seentee viidiyoo ka gadi buuftu miti. Ani dhugaa Rabbii sii kakadha. Maqaa Rabbii tokkochaatii sii kakadha. Yoo ati viidiyoo maayikii viidiyoo fidde abbaa feete ta'i. Abbama feete ta'i. Kaayiroo keessa waggaa 10 maayikii waliin jiraadhu. Waggaa 10 30 wajjin jiraadhu. Yoo ati viidiyoo isiin hafidde wallahi billahi akka kanaan dura surree baafadha jedhe sanii mi quba qabadha. Ka surree gaafa surree aashitti yoo Hamzaan fuudhe surree mataan baafadha jedheemi gaafa saniin kakanne garuu har'a sii kakadhala. Wallahi billahi maqaa Rabbii maqaa 99 sii kakadha. Yoo ati viidiyoo maayikii Oroo viidiyoo naafidde birrii 50 sii galcha. Birrii 50 sii galcha. Ibsishaallee maayikii hin fuudhu. Viidiyoo ati natti ergite ibsishaa lakkoofsa isaa sirriidhaan ergaaf. Ati jabaa yoo taate dhugaa yoo taate waadaa naaseenii kottuu na waliin dorgomi. Kottuu na waliin dorgomi. Garuu propagaandaa miti. Maqaballeessii miti. Jettee miti. Anaan waliin dorgomi. Anaan waliin Profeesar Ahmad Culullee. Sigaltee dubbiin Profeesar Ahmad Culullee wajjin bakka barbaadde keessatti ilaal lakkoofsa kiyya sii kenna. Miseejiin kun asiin haynaan jedhe abbo. Dhugumatti mallaqa birrii 50 Itoophiyaa hin galchaafan. Abbaa fedhe yoo ta'e. Viidiyoo bichaa hafidu yoo propagaandaa olola taate ololli sila ololuma. Ololli guruu bu'aan qabu beekta. Photoshoppii godhuunis hin danda'amu. Photoshoppii illee bareechidee beekna beekta. Kanaaf jecha waan qabatamaa yoo harka namaa jiraate haa gadi dhufan. Laakiin ammoo Maakii rabaara maal jechuun barbaade maakii jechuun maakiin nama arrabsitee nama arrabsitee feemasa hin taane maakiin nama gartee miitee feemasa hin taane maakiin jaalala uummata onnee qabdu ibsu raayim feemasa kataate dhiyoo na ergaa jetteen isaanuu dubbii isaanii jalan deemin tuffadhu itti dhiisi namni tokko dhugaasisee dinqisiifachuu malaka waan jirtutti waan hin jirre beektaa waan namni yaa maaliif ani waan akkasii kaasa beektaa ama namootuma propagaandaa oofan kanaayyuu yoo dhugaa waa harka jiraatan haa ergu. Yoo waa harka hin jiraanne ammoo nama jaalala walii qabu. Wal jaalate jidduu seenanii waan hin taane haasaa burcuu akkas tun harka jira maal tun harka jira. Nuti yoo wanni akkasii qabatamaan jiraate annatti haa ergu. Uummatatti hin baasu miidiyaa irratti poostiin godhu ibsaa wajjin laallee wanti dhugaadha kalaas dhumate. Kana malee ka amma jibbaa biraatiif yookaan hinaaffaadhaaf godhan. Kana dhaabuu barbaada beektaa wanti waan akkana sireesii godhee haasa'uuf dubbiin jaalala ammoo dhugaa barbaaddi. Maayikiin Oromoon feemasummaa isii waan isiin uummata isii jaalattuuf isii jaalatee isii dinqisiifate. Qabsoo Oromoo irratti isiin ka feemasii taate malee nama arrabsitee yookaan miidiyaa irra teettee waan baalagee hojjetteetii miti. Uummata kanaa qabsooftee qabsoo isiin uummata kana jaalale isiin uummata kanaa gooteef uummanni isii jaalate malee waan biraa waan amma har'a namoonni tokko haasaan kana hin agarre nuti hin beeynus. Ani waan kana dhibbaan dhibbatti waan ofitti amantummaa qabuuf namni dhiirummaa qabu ka ofitti amantummaa qabu viidiyoo sanatti haa ergu an viidiyoo ofii kiyyaa ilaala yoo viidiyoon isii dhugaa ta'e kana mucaa wajjin laallee waan isaan barbaadan san hin guunnaafi jechuu namoota san. Kanaaf mallaqa birrii 50 Itoophiyaa hin galchaafan. Abbaa fedhe yoo ta'e. Viidiyoo bichaa hafidu yoo propagaandaa olola taate ololli sila ololuma. Ololli guruu bu'aan qabu beekta. Photoshoppii godhuunis hin danda'amu. Photoshoppii illee bareechidee beekna beekta. Kanaaf jecha waan qabatamaa yoo harka namaa jiraate haa gadi dhufan. Laakiin ammoo jaalala namaa gidduu seenanii waan tokko busheessuudhaaf guyyaa kana viidiyoo ebaluutti harka jira. Viidiyoo ebaluutti harka jira. Ol baasa. As baasi natti as kenna. Kunoo mallaqaan si kadhataa jira. Birriyyuu si kenne. Firaadiste barmucoo nuti fattee firaadiste amantii fi qabdu. Amma bar likkii dabarsanii maaliif beektaa? Waan miidiyaa kanarraa maaliif dubbaddan? Uummata Oromoo kanatu bakka eegee kanaan hafu uummanni Oromoo.
Ujoolleen guddaan dabbaa wayii viidiyoo waan akkana kana dhufnaan marti isaa garas deemu man. Kanaaf waan kana dhaabuudhaaf qabatamatti waan si harka jiru as kenni jettaan abbaa harka qabu. Uummanni maaliif barbaadu? Nama akkanaa kanatti as kenni waan ati barbaadduun dhumata. Bakka ajandaan kun akkasii cufama jechuudha. Gaafa kaanii naggaatee ta'ee ittiin foloo yookaan ittiin femmasuudhaaf viidiyoo isiitti harka jira. Kijiba akkanaa kana dhaabuun barbaachisaadha beekte. Isaan maaliif maakii wajji waraabamanii poostii ta'uu sanuufuu sira bahii kafaluu qabaniiru. Maakii ooroo jechuun intala nafxanyaa miila tokko waan abii dadhabee daleedeer mucoon xiqqoo namata diidamiin geessisan jechuudha. Anis jara lameen kana inumaa qubna gara gootee maal siin deebisiniif qabaannaan gabbaasu dhamnaan caalti. Ani maal siin deebifne ana mallee gaafii dhiyeesse. Warri dibba mucaa yoo qabaatte fakkeenya namoonni tokko. Ahmad. Niitoorkii keessatti badee barra. Niitoorkii ammoo sin na baase. Naay sagaleen keen dhaga'amu dubbadhu siin jechaa ture gasi buuse bakka. Waan siin jedhu dhageetta Ahmad. Nama na waan takka hin jiru. Waan takka waan amma haasaan kana jechuu. Wallahi wanni takka hin jiru. Kijiba dhiisi mee anuma siin jedhe ajandaa kana cufi uummanni ajandaa kana barbaada hin dubbatiin anuma siin jedhe Ahmad cufi beekaan callisee ilaalaa jira namu ajandaa kana irra achiitiin deebiin. Kijiban naman. Guyyaa takkatti san waan natti dhagaaneen dubbata. Bakka dhiis amma baay'ee cufi waan akkana yaada namatti dhagaye. Yaada irratti naman kennachiisin siin jedhu. Dhiisi cufi anuma siin jedhe. Dhiisi asumatti dhaabe. Yaadumaa nama irratti hin kennachiisin. Asbiraan dabartiin wallahi azim asbiraan dabartiin obboleessoo waatu duuba jiran beeytan isin beeytu malee Ahmad waatu duuba jira dhiise. Wanni takka alan jiranii beekaani nama duubaan itti akkas godhaa jira wanni takka mittiin alaan qabdu ajandaa kan asuma dhaabe anuma siin jedhe yaadallee irratti naman kennachiisin. Irrattuu naman kennachiisin kun osaa kanarraa qabde wallahi azim dhiise. Kijiba feeki osoo jiraate namni har'aan gaa jettee hidhaate namni akkanatti akka diinaatitti hoggaa sadiitti duula. Osoo wanni sun jiraate har'aan gaa jettee hidha. Ayyuu wannummaa nama waan kana kaaseef beeyta. Bakka ta'u. Osoo waa harka jiraatan. Dhiisa nama si jedhe. Silmaayyuu osoo waa harka jiraatan. Waa harka akka. Bakka dhiisi ajandaa kana cuuf. Kanaafuu ajandaa nama tokko irratti hin kennachiisin. Baama kana asuma cuufi obboleessoo asuma cuufi ittuu nama takka yaadan kenne yaada namatti irratti hin kennachiisin obboleessoo maal taateeti. Nagaa. Dhiisi. Kijiba nama na kun feeka waan dalagamaa jiru beektu miidiyaa kanarra jirtu adii waan jarri kun deemtuuf namni dhugaadhaaf yaadu tokko yoo gallaalee dubbii jaraarraa hubatee argaa uummata hinaafatu itti jira. Dhaabaa wanti akkanaa sanarraan deemu waa'ee makkii fi ibsishaan waan jiru kaleessa galgala dubbatee jiraatu kan jirre dhiisii osoo jiraatanii waan fiddanii jiru jedhee jira. Viidiyoo ibsaan waan sallaalee haasaa osoo jiraatee iyyuu wanni fiddan hin jiru jedhee jira waan ta'eef takka dhaabaa haasaa sanirratti haasaa isaa sallaalee jennaani wanti uummata hoolota xiqqishoon dhageeffadhu. Na dhagaye uummata hoolota jechuudha zabana ammaa kana keessatti viidiyoo asheetti oofan googilii keessa teessee ilaaluu dandeessa. Zabana namni hundinuu naqa'e zabana googiliin hojjetaa jiru keessaa makiin ammoo nama afaan safuutiin iyyuu nama arrabsuu miti yoo dhugaa dubbattu. Mee afaanuma safuu wantuma tokko teessiin ittiin nama arrabsitu tokkocha fidaa. Wallaahi nama arrabsitu. Arrabni isiitu iyyuu warqiidha mucattii yoo asiin jettu yoo asii deebistu akka warqii deddeebiste sii galee. Amma kun dhiira himatee maqummaaf dhiira akka dubartiitittuu dubbii akka dubartiittuu hin danda'u. Uummata hoolota kana faana deemtanii dubbii jaraa deebisuu jechuun ajandaa jaraa banuu fi beekamtii jaraa kennuu jechuudha. Waa'ee makiis asumatti waa'ee ibsishaatu hundayyuu dhiisa. Assalamu alaikum. Hoolonni hafiidu dhiisa gaafa dadhabne ofumaa jalaa hafti. Kanaafiyyuu waa'ee makiillee waa'ee ibsishaallee dhaabbachuu dhiisa. Atillee viidiyoo bitaa maalii godhaa viidiyoo kamaalii bitan kanneen hoolota osoo qabaatanii daqiiqaa takkaaf uummata icciitii qabachuu hin dandeenye barkun osoo viidiyoo qabaatanii yuqaata baasanii jibdoota uummata icciitii qabachuu hin dandeenye osoo viidiyoo qabaatan taate daqiiqaa takkaaf uummata bira qabuu hin dandeenyedha. Osoo qabaatanii daqiiqaa takkaaf hin qabatanii gabar osoo qabaatanii qaata gabbaasanii uummata daqiiqaa takkaaf icciitii qabachuun isaan bira hin jirre bar uummata horii. Wamaa dhabanii rakkataa jiran malee osoo qabaatanii sakandii takkaaf uummata qabatee ta'a. Yaada gabaabaa qabnaa caalaa asumatti waa'ee makiis waa'ee siyaasuma dhaabii amaanaa sitti haa ta'u.
وين باردر اوكي احمد دقيقة وربي نجل حاسنا كافات انتوان واي ما تفوي بسشاد ابي احمد تقول اسمت دابي بدرس تاتو امانه ربي فيديو نسيا اني دامنا بقى جيسينه ربنا مو عند دبده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي احمد دقيقة وربي والقبي نمني قبو ندوم مكين اصول إباتا مقاباتي نوتي جالالا دورا قم نوتي مقابنا جتشودا مكي جتشودا نوتي اين ولي جالانا جتشودا حابا وقرو وانيكون كجيبا وانتي في اصول قباتي قاتا ميديان بتقابت امني تبرين قبتشودا كنا فيو وانا كنا كيسا باي اوكي مالي ورن بري وانا كسي ديسو غاربي سفودا والله نمنا كان مامك انا وليس ديمتشودا ومن هولين إن شاء الله جرين هركابي ومرجع توان تعرف ماكينو يوم ما تين جالن والله جالن دراسي كامنو إمك إم وشو جبّي جار جرين لي إن جالن نجتودا وقارب بنواجرات جر لكشو إفسافي ماكين لي ما تي والما فودا نجتودا ما ليفه جودا لما كوني ورولي راديم غارو أمة هنا فان إن شاء الله سوري ركوب كتكن نجتودا كان أبديبين ديفيد لغاربيه كانوا مجتوا بروادا نور ولك أبدي نورك جتوا ما دي سياقة جرا يا باري تاتيرم تيرتا تكتي هيرومين سراني ها أفيدون سيبا فيديو أسبوع هيروميرو ما نزل دكان كنا دكان هاي سجراني مولاتو سيس كاميرا اوكي كوي غافي تكسي غافا داوي فيديو نسبي نغافدو فيديو نسبي غافي انسي غافد ديبسي درو نما هيرو مي فينا هيرو نكم بيتا فيديو سيبا غيرو والله يكون ينول فاتا غرو ما اسبي بيكا اوكي ada jaru dina kawa baure yang serang tire bayi soda dina hidup kawa amat di dina mantu sebega dina sahurat tenu yu warri dina kuma saddet tama qabnu inuma media marra tenne asofna fi maiketun tokko nutis game or masan gargaru maiki khanena ibsa khanena stock ma wari jradem tanim wana makatabtan please khuni game da tachuti fadeti هيا سلام أوروتنا نوجنا جبي ساشي والله يدو فاميلي تينيا هيا أوروتي مي إبسا مالين إسني غافة دا بورو يوتيوبرتي فيديو بوست قولو كمنا غافي نسا غافة ننكما إسنو مالي إسني غافة دا ما المتاني ساماني ساني بريسا جرمي تاكا إرتي أنا أزر أوكي تيل متريتين like about me okay jala sib qabdu jechaan saayib situ nika godhatte maaki gaafi oshi nama mega jalatte guys baka wahid warifatan akka mana isatti ummata hin jirtanii